sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa 3 diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasu. Kun sagalee qeerrooti. Onkoloolessa 20 bara 2014 akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamuuf jaallatamoo kun qophii sagalee qeerroo kan Oromiyaarraa kallattiin isinii darbudha. Akkuma barame duraan dursa oduu isin dhageessifna. Sirboota warraaqsaa fi qophiilee garaa garaas ni qabna. Keessummeessuun kan isin waliin turu an tokkicha murteessaati. Amma hangafoota oduu. Wayyaaneen rakkoo keessa ishee keessatti dhalate tasgabbeessuuf jeneraalota muudaa jirti. Dameentika wayyaanee basaasota leenjistee Oromiyaatti bobbaasaa jiraachuun ishee saaxilame. Wayyaaneen magaalaa Direedawaa keessatti miseensota OPDO ta'uun hooggansatti ba'uun fincila kaase. Babal'ooma oduuf gara jaal biiftuu galmoottan isin dabarsa. Mootummaan wayyaanee kasaaraa isheetti uumame tasgabbeessuuf jeneraalota muudaa jiraachuun ishee beekameera. Meejar Jeneraal Abrahaam Waldemaariyaam, Adam Muhammadiif Biraanuu Juulaa Galaalchaa gara liitaanti jeneraaliitti akkasumas Birgeedara Jeneraal Zawudee Isheetee Waldee Taklee, Biraanee Waldee Araggaan Gabrasillaaseef Kinfee Daanyaw Gabrasillaasee gara Meejar Jeneraaliitti ol guddifachuun ishee mirkanaa'eera. Wayyaaneen muudama kanneen kan kennaa jirtu fincila waraana ishee keessatti qabataa jiru tasgabbeessuuf yoo ta'u akka seera diimokiraasiitti majority rules minority rights madaallii jedhu cabsuun waraana sana keessatti sabaaf sablammii gurguddoo qooda guddaa qaban gama moggaatti achi dhiibuun akkuma barame ilmaan Tigrootaa qofa muuduun ishee tuffii isheen saboota biraaf qabdu agarsiisa. Bara darbes akkasuma baatii onkoloolessaa bara 2013 keessa jeneraalota 35f liitent jeneraal 6f Birgeedara 28 kana malees bara 2012 jeneraalota 37 meejar jeneraalota 3f Birgeedara jeneraalota 34 kan muude yoo ta'u isaan kun irra caalaan isaanii Tigroota ta'uuf kanneen qubeellee sirriitti barreessuu hin dandeenye sadarkaan kun isaaniif hin malle ta'uun hubatameera. Wayyaaneen jeneraalonni Oromoo hedduun sirna ishee dabaa kana mormuun hidhannoo isaanii guutuu waliin erga mooraa qabsoo Oromootti makamanii jalqabe shakkii isheen hogganoota waraana ishee dhalootaan Oromoo ta'aniif qabdu hedduu dabaluu irraa hangamillee dandeettiif ga'umsaan cimoo ta'anillee ilmaan Oromoo qooda taayitaa gurguddaa akka kanarraa akka lagamaa jiran ifa galaadha. Haa ta'u malee haalli kun ana qofatu goota, ana qofatu biyyattiif amanama jechuun saboota kaan akka lammii lammaffaaf ergamtoota qacaramtoota isheetti akka lakkaa jirtu xiinxaltoonni siyaasaa dubbachaa jiru. Magaalaa Diradawaa keessatti ilmaan Tigreef Amaaraa miseensa OPDO ta'uun OPDO keessa seenan gara taayitaa hooggansaatti of calalaa dhufuun isaanii fincila kaase. Ilmaan Oromoo magaalicha keessatti miseensa OPDO ta'an kun isin hangamillee yoo miseensa taatan taayitaa amma kanaa irratti ol ba'uun biyya keenya irratti nu bulchuu hin dandeessan jechuun fincila kaasaniiru. Miseensonni OPDO magaalaa Diradawaa kun amma otoo nuti Tigraay dhufne miseensa TPLF taanee isin taayitaa akkasii nuuf kennitu jechuun walga'ii irratti gaaffii kaasuun fincilaniiru. Wayyaanonni manneen hojii federaalaa kamuu keessatti akkasumas naannolee federaalaa jalatti bulaa jiran kanneen akka Finfinnee keessattis bulchaa gandaarraa jalqabanii seektara hunda qabatanii akka jiran beekamaadha. Wayyaaneen basaastota leenjistee gara Oromiyaatti bobbaasaa jiraachuun ishee saaxilameera. Solomoon Baqqalaa Mazgabuu Tamasgeeniif Bazzuu kan jedhaman damee tikaatiin leenjii basaasummaa fudhatanii gara magaalaa Asallaatti bobbaasuun isaanii saaxilameera. Kana beekee uummanni Oromoo marti keessaafuu miseensonni qeerroo bilisummaa jara kana irraa of eeggannaa cimaa akka godhu dhaamsa dabarsa. Diinni kamuu taanaan uummata jalaa miliquu akka hin dandeenye hubachuu qabu jedha qeerroon bilisummaa. Oduun keenya har'aa kanumaan raawwata. Qophiilee afan waliin turtii gaarii. Uummata bara malee mootummaan bara hin jiru. Kutaa tokkoffaa keessatti wayyaaniin akkamitti akka uummattoota walitti buusuun humna tokkummaa dhabsiistee umrii ishii dheereffachuuf yaaltu akkasumas
balaa saboota walirratti kakaasuun kun qabu ilaalleerra. Kutaa kana keessatti immoo akkaataa wayyaanonni itti siyaasaa fi dinagdee biyyittii monopoliin itti qabatanii fi walumaa galatti adeemsi wayyaanee kun dhumni isaa garamitti akka nu geessaa jiru ilaalla. Duruma jalqabarraa taayitaaf foolachuun chaartericha kan gatachiiftee TPLF har'a biyyootiin irra jireessi kan itti fayyadaman sirna daldala bilisaa akkaataa faallessuun dameelee daldalaa hunda to'annaa TPLF jala galchuun dinagdee biyyittii monopoliin qabattee jireenya qaalessuun ummaticha hiyyummaan gaaditee hiitee hidhamaa garaasaa waa'ee garaasaa waan nyaatu malee waa'ee ishee fi waa'ee dhimma kaanii akka hin yaanne gochuun maayikiroo xixiqqaatii kaasee hamma industiriilee gurguddootti teelee fi humna ibsaa dabalatee akka fedhetti kan irratti hogganu TPLF galii achirraa argattu malees TPLF bakka kana gadi lakkisuu kan hin feenee fi iccitii dhaabbilee mormitootaa fi namoota dhuunfaa ittiin to'achuuf akka ta'e garuu akka hin daganne hubachiisuu feena. Haa ta'uuti gama qoodinsa taayitaatiinis yoo ta'e yoo ilaalle bulchiinsota gandaarraa jalqabee hamma muummicha ministeeraatti Hayilamaariyaam Dassaaleeny isa fakkeessaaf taa'ee dugda duubaan kan jiru golgaa bi'aadaniitiin dhahatee tigirticha Barakat Simoonii fi kaawwanidha. Keessaafuu humni ittisa biyyaa fi poolisiin jaallawwan wareegamtoota TPLF irraa kan dhaalledha dhaala keenya jedhaniiti amanuu aangawoonni TPLF har'aan tana. Dameen tikaa ofiisaafuu mucucaatee kufaa jira malee akkuma beekamu bu'uura amantii TPLFdha. Walumaa galatti TPLF mirga odeeffannoo argachuu uummattootaa ukkaamsuun keessaafuu uummata Oromoo akkasumas maqaa investimentiitiin qotee bulaa fi hiyyeessota seeraan ala lafa isaarraa buqqisuun gaaffii mirgaa kanneen gaafatan hundumaa rasaasaa fi boombiin gubaa bineensa uummata keenya waaddee nyaachaa jirtu erga taatee bubbulteetti. Hunduu nanafiin kan jettu albaadhettii fi ufittoo kan taate TPLF kallattii isheen harka ishee itti hin dhuubiin hin jiru. TPLF kaayyoo ittiin qabsoo jalqabdeef dagachuun meeshaa har'a hidhattee jirtu abdattee saboota kaan koloneeffattee saamaa akkasumas dhiibbaa mirga dhala namaa kan uumamaan ilma namaa keessa hin jirre raawwachuun xuuxuu badii dhaloota irraa dhalootatti darbu uummata Tigree fi uummattoota kaawwan jidduu kaa'aa jirti. Addatti immoo damni isheen ilmaan Oromoo irratti gaggeessaa jirtu kan diinni kamuu taanaan diina mataasaa irratti hin raawwanne gochaa suukaneessaa sammuu ilmaan namaa kamittuu ulfaatu TPLFtiif kan akka bashannanaatti ilaalamu ta'eera. Hunda caalaatti immoo dameeleen tikaa TPLF hidhamtoota to'annaa isaanii jalatti argaman irratti cubbuu isaan hojjetaa turanii fi itti jiran kan hammeenya wayyaanee daangaa fi sarara hin qabne ta'uu agarsiisudha. Ilmaan Oromoo mana hidhaa keessatti reebichaa akka maleen kan lubbuun isaanii darban morma hudhuun summiin faaluun dhoksaan otoo mana murtiitti hin geessamin rasaasaan reebamanii ajjeefamanii fi kan kana fakkaatan malee halkan leelii garagaaraa inxooxxootti geessuun miila isaanii lamaan konkolaataa garagaraa lamatti hidhuun konkolaatonni sun gara kallattii garagaraa lamaanitti akka adeeman gochuun baqaqsanii yerootti irbaata waraabessaa godhan argameera. TPLF cubbuu kana hunda kan raawwachaa jirtu humna diinaa biyya ishee Tigraayin weerare irratti otoo hin taane dachee waaqni irratti isaan uume dachee biyya isaanii dachee Oromiyaarra lammiilee nagaa jiraattota irrattidha. Har'a garuu TPLFtiif dhugaa tokko dabarsuu fi barbaanna. Sibiilaan nama bituun jaarraa 21ffaa kana keessa akka nama hin baasne beekanii dammaquun bala'ama bor dhufuuf jiraatu irraa akka baraaramuutti lakkaa'ama. TPLF dhaabbattee maaliif qabsoo akka eegalte kaayyoo yookaan akeeka dhaabashee otoo gulaalte isheef wayyaa. Dhugaadha. Uummata Tigraayin bilisoomsuuf malee warra kaan irratti saaphana gabrummaa ishee diriirsuuf hin turre. Haa ta'u malee TPLF uftuulummaatiin akkuma feete gochaa taayitaa irra turuu ishee malee bor maaltu akka ishee mudatu herregasaa waan wal madaalchifte hin fakkaatu. Hamma ammaatti TPLF biyyattii kanaa fi uummata kana irratti
akka argite irratti dhiichisaa fi irratti geeraraa tuffiin jiraatteetti. Amma garuu yeroo itti kan facaafatte haammattu irra gahuu ishee TPLF'tiif misraachoo himuu fi jaalanna. Hammamillee ministeera ittisaa keessatti TPLF bakkoota aangoo hunda qabattullee naannawa isheetti marsanii kan jiran uummanni isaanii fi maatiin isaanii rasaasaa fi qaala'insa jireenyaa wayyaaneen fiddeen kan jalaa dararamaa jiran waraana ilmaan sabaa fi sablammootaati. Qawween TPLF yeroo ibidda tufu kan isaanii bishaan kan tufu miti. Hunda daran haqa lafa jiru yeroo ilaallu gaachanaa fi abdii amanamaa fi aantee uummata Oromoo kan ta'e addi bilisummaa Oromoo biyya keessaa fi alaan ijaaramee jabaatee uummata keessa seenee diina fuula dura dhaabbatee jirudha yeroon kun. Kanaafuu ammaa booda TPLF rakkoo walxaxaa ufuma ishee fiddeen akka suphee caccabdee akka hurrooftu akka qoraanii gubattee akka daaraa taatu beekuu qabdi. TPLF dhaabbata du'a ishee ija isheetiin arguuf dhiyaatte ta'uu ishee hubachuutu malaaf. Yeroon kun yeroo itti TPLF waan nyaataa turte deebistee itti tuftu yeroo warqee uummata cunqurfamaati. Dhiiga ilmaan Oromoon kan gabbatte TPLF dachee Oromiyaa irratti awwaalamte garamittillee karaa itti baafattu hin qabaattu. Oromiyaan bakkee awwaalchaa TPLF inni taati. Uummanni Oromoo ammaa booda gatittii yookaan qolee ittiin gabrummaa baatu gonkumaa hin qabu. Dhumarratti yoomillee ta'u TPLF kan dagachuu hin qabne akka isheen xiinxaltu kan barbaannu hojiin manaa tokko jira. Kunis uummanni Oromoo daangaa uummata Tigraay waliin isaan daangessu akka qabu TPLF yoomuu taanaan dagachuu yoo baatte gaariidha. Har'a lafaa fi uummata keenya humnaan nurraa fudhatte raayyaan ilmaan Oromoo qulqulluu ilma walloo ta'uun xiinxalamuu fi hubatamuu qaba. Jalatamus jibbamus yeroon dhufu kun boor yeroo bilisummaa Oromooti. Gaafas ilmaan Oromoo Afrikaa baharratti humna waraanaa jira jedhame olaanaa fi jabaa ijaarrachuunsaa wal naman gaafachiisu. Uummata barabaraa malee mootummaan barabaraa hin jiru. Bakkal calaqisaa biftuu dubaan bariitu saba koo gadaan keenya milkiin waa fagoon jirtu Atiin galma bagadaan urjiin odaarraa iftu yoomiyuu hawwiin keenya galma geessi malee naftu galma geessi malee naftu. Toko alimi jahawe Arkuftenya sapne milkawe Toko alimi jahawe Arkuftenya sapne milkawe Tosi machudaaf kuya fagonu ranjiru Wabini gada gata Indafu wabidapata Sabah sonata Lafeta dipalmata Wabini gada nota Indafu wabidapata Sabah sonata Lafeta dipalmata
gadaan keenya milkiin waan fagoon jirtu Faachin galma faagadaan urjiin odaarraa ibtu Yoomiyyuu hawwiin keenya galma geessi malee naftu Galma geessi malee naftu Gaafa tokko haalli mijaawee Arguuf teenya sabni milkaawee Gaafa tokko haalli mijaawee Arguuf teenya sabni milkaawee Jireenyi turii tuloo kan addunyaan dukkanaa Demokraasii sirri koona boonsa Oromummaa Aangoo gadaa sadiita koraan walii kennanii Wal bulchaa turanii sabni koo Oromoonni Waliin gaadaloota hunda bu'a bidhaafata Sabaa sodaata lafesaatti falmata Waliin gaadaloota hunda bu'a bidhaafata Sabaa sodaata lafesaatti falmata Waliin gaadaloota hunda bu'a bidhaafata Sabaa sodaata lafesaatti falmata Waliin gaadaloota hunda bu'a bidhaafata Sabaa sodaata lafesaatti falmata Waliin gaadaloota hunda bu'a bidhaafata Sabaa sodaata lafesaatti falmata Waliin gaadaloota hunda bu'a bidhaafata Sabaa sodaata lafesaatti falmata Sagantaan keenya kanarraa kanumaan raawwata. Sagantaa itti aanutti hanga wal agarrutti nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.